سلا جماعة نيكا باقا يا تلي شنكا إبراهيم دا إبراهيم ملاكو نرتي جالت مسانو ملاكو نرتي باقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتا وردتو تاتي كبجمتوتا كينيا أكنا جيفا ياب كابتن أبدين كابا أرانتنا منو قوبو ودين أركما قوبو تكا براكيرتنو جني أرانتنا منا ساكا دفنيتي بيجيوتو بيجي سايتي ورا رجا كينيا نگر سيسنجتي بيجي سيتي إسابرتين فده أجمع بران كتاكا نادفتين إرتين هجوتي بربادي dukkaanatti ergadee isa akka nurratti hin beekne dukkaanatti ergadee bishaan naabitiin jeenaan ka'inni dukkaana dhaqee dhufuunis kaameeraa fayyadamee qophaa'eetiin isa eegaa firaankii ajaa'ibaa naafmaatiin irratti hojjenna waan inni jooga walumaan laallaa ni aaramoo ni lolamoo ni tumamoo rabbumaa beeka akkasii qophaa'eetiin eegaa kaameeraa fayyadamee jira. يعني انت انا ما انا قبلتي عادي هذا وشان طيب هاي وانا سنجي وراهم فتين ما وين سنجي راهم فتين هم قاول على زمان انت مبيع انا فانا ربطتي اجي ما ناتو انت اجي فانا رموتي من مبيع apa mau bilang di luar ba biar apa jadi oleh sama kan nyala ini sih kena mecio ora ko boti sinje tun tanah margin tanah warra biyya keenya negara sinan jetteeti tanah akkasi warra qobbo mucaa keenya ni jira dumaasheen kee jeeti akkasi siffite gaa tolchite haa wal gaggaafate deemin gaagana asii gadi hin gaati nu bira taa'e dalagaa siif ilaala wal barattanii biyya tokko taataniis wal gaggaafattanii akkasiiti wal baradda ayi sinjaan naardi jechuun maal naardi sinjeeni idaneem teessat Abdul kan kita jadi ka mega betin wah rapat sana kita dia depan teman deh angka soal berat wal gaggaafat dami iya payah nanti akan Megi wala. gana ga sota ini bro kan deh ini kami bitin mah egar tengkam tak gaya coba Amma gumata. ogadak tu kami dah boleh tidur Imbeho kaisa simbeho. Afana simbeho na wadenda atitete. Wali ni simbeho sisete kitende nyetu na kitesibara. kan tim tem mikir tentang kau jira orang kau jadi jualan itu dari nanya teweta Fidin jam ka fidin jadi mesti hati ada ni ayah baru nak nama fidin nanya tenanu itu tertanya apa La karakhana di bulan mana? Hah? Karakhana di pusat di bulan mana? Dalaga wesi lagu gitu tu Dalaga kharabe di pusat mana dalaga? anggam tak kabar Pada sana timba. ay alas ka sekarang gana gitu dalaga rabat itu nurut hotu tentu kan sentimen anile wanaka dirama di musosala banan takon dalaga beta wani dalaina gana na biji itu pun nak robije Ayo insyaallah. gana aci sentain nurut hotu Tamam. Kalau kesan pak golan Kan dia orang mah tahu tu kadang sahaja naardi wal baratay والبلدنا وبلا سخيات وبلا سخية حتى هاتي ترى عمدنا مرة كمتا يوم mali هاي أنا مرة كمتا في الرئيس منا في الدزويتو أنا ما ما كي برانا جس سجى كيان كمان كمتا تنسان ولانا تشوفوا كهاتي نبيا خير كستا جرمان تنسينا وجرا mali أكمل نجا كمتا وبلا سخية تبرنا في الديك Tapi anak mana ya bit? Ambil kantai tanam kau, mana berapa pada? ibrahim umar إجيه تندرك تلانا رابنا فتي ama or kita mali إجيه ما تندرك تلانا Subhanallah. رابنا Mana kau nak bit bit ya? mal sinje أنا ما كنت برانا جس سجى ولا Wah, ما Ibrahim, كان Nasir kan ya ayah. هاي أكمل نجا كمتا وبلا سخية Boleh تسبب kita ya besar tu besar. Ibrahim Abdullah Mat. Semua berarti nak kau dia yom Dimashi ki jejetin manama kabaja ka bujarti ka bahati manasa uji Oh jetin anjarti jetin sih beri tu kau itu Lipe tinggal. hare Anjarti kau tu. Tume mana ka kabachu Wallahi bikan. Kai ne mana kai Ibrahim Abdullah Zaidu Wallahi bikan Mana tanam tu kau. kesta Bote cinta raga tiap Hai bici hor kaw na karto بنا لما كنا نبلا Akan kita sekarang dah beri. wa ante dai ka kudan da kwan da ke إيش du كسر مولانا رامبنا Bukan aku senda. وبلا سخية تكمل برنا في الدار Tadi orang jalan sekarang kau tekan kaki mana nak kaya la ni? ilaha illallah mi jone mahare Tintole mo. dulu tiamat ta kai bi pui Itin tole. hai
jaarsanaa yaa gadi baatu jee ulaan akka beetin akkasitti jeetin yoom duruma deekuma mana shanii kiyya yaa gadi baatu kana anna magantaa jeetin bira dhufee mekkamitti kana qaanyiidhaan Ibrahim naani nama kabajaatti meekaree nama takkaan akka dhageenya irratti qabu kamiin nama qabata ati lafa takkaan dhageenya kan Ibrahimata shamuma qabu nyaatu jira yaa Usmaan bikkatan an kaane wallahi Ibrahim gurra kanatti aboo afaan hin beektu akkam takkee gadi jeena gaafatee afaan Oromoo ni beekti afaan bikkatan an kaane eessan saka wadoo bale seenee mawlaa hundu nu cufee jaartii qabu kamiin nama eelase si tulaana cufee iyyitee na raaban iyyinaan na raaban qaanyi Ibrahim kakatiin kalas Ibrahim namni Ibrahim Abdallah Isifatti hatta nuti nu godhe eeggata mana kana. Ani maal dhagahama takkaan akka irratti hin dhageesse maal Akka nu godhe kamitu balleessa fe'attee baalee akka hin mareeffate Ibrahim. Ani sittiin tu kana beer kana raa jiru ani sitan jiru. Ani deekaa kudha nanga tukkaanii dhufee dhufu gabbee dhufu kunoo miciyyoon Dalan deemu. Date budalaatiin qabaan isa qabata. Bobaanaa na nameen asi koo eegalatti haquma gabbaa darbate. Way Ibrahim Abdallah qaanyi maal isaati? Yaa'u dubbaduu qabu. Akkamitti nama fidate mana kee? Daabboo qabatti Kamaa hogatay Ibrahim Abdallah daabboo wayin siima. Ani kun nama kabajaa qabu si beeka. Duraanis mana kee namaan fiduu ture warra qobboo warra biyyee jennaan namaan fidanii beektaami. Marraa darmaatti si bee Ibrahim. Qaanyi maal nuti keessa darbisuu Wallahi billahi bikkaan taayitan akka hin dargan tu inni akka. Intalti rabbisuu attu tu. akkamitti Ati ban jenna nama haaraa nama rakka fardaa keessi yaa. Aneela Kana serganii si bareechisanii? Aneela seentee. Eessa si beekti almaa fidee obboleessa biyyee jiraati. Hansiin beekaa. Wallahi harkaan tu inni intalti sun. Inni rabbisuu ataa. Hai rabbi sodaatu akkamitti jette balleessa aneela seentee. Hai akkuma aneela seentee harkoon dunarra hin kaanneeti. Hai. Ulaa tunu cufu geessee moo. Bakuma rabbi gizeedhaan ati osoo Akkamitti laala jabtaati biyyeen beekte akka osoo mana kana bultee as teessee harkaan akka qabatte kana guyyuma akkan ol seenteen bakuma rabbiin maqaa kanarra keessa firaasee argan. Kan obboleessa kiyyeetti si abdadee fataa si bira natti akkamiin naga Warga rabbiin si harkaa harkaa kan manna kunuun ragaa Akka sibba. jaatti nuti nu godhe. Gidaarri mana Ani kanaa maalti beeka dumaarti. Bakka naa kana bira Dumaatti beeka. gidaarri mana kanaa qorra gatti waa datti bira gatti. Jechuun kiyya Harkaantu inni bara. Ibrahim nama kabajaa qabu. Harkaantu inni qaba. Takkaas waan akkanaa irratti hin dhageenye. Jaartiin qabu mana Jaartii waan qaban jaartii ni qaba jaartii ni qaba. jaartiin qabu mana kanaa gatiin baatu khalaas na beekati. Ajaa'ibti jechuudha sasara bareedduu qaba. Dibet maa irraa akkas jettarree yoo jaartii wanti jette maa akkas jettarree ajaa'iba maa qabdi. Wallahi billahi hin jenneen harkaanis ittuu hin Daqiiqaa shan mana keessa heenuu fi harkana bobbaaseen kunoo Ijjeetu ulaa irraa bane laa ijjee rabbi kadhadee olaana cufe. Akkamitti olaana cufe mana kadhate rabbi maaliif inni sudaan olaana ijjee sanarraa hin banne maal haya maaliin jedhama warra biraa si fixee sani maal jedhan si deebisa. Ati gubbaa akkanaa soo beektu akkamiin nafi ta'u jaartii. Way maalti illee kareen. Shari'aan bulla. Barnaa galee misiyyoon gandatti harkeetti wal baranaa wal gaggaafachaa warra gidee warra qobbootiin an jetti akka isaan dumashakii tokko jira. Isa biraan si geessaa Yaa'u an jaartiin qaba. Ilmoon qaban gizee kamitti qabadhe maqaan hin balleessin. Yoo maqaan balleessu barbaada maqaas balleessa. Asintuu hin harkaa. amma biraati isin tuyne harkaan. Dura sirra keessa Ibrahim. Ulaan achi fe'u jirti yeroo harkaa. Egaa hojjetin jeen Akkamiin kakatu olaana cufe iyyee narraa bane akkamiin kakata. way qaanyi jira maaluma jedhama. Akkamiin kakata akkana na goote. Wallahi dachiin nurra kasi baatan harkaa sintuu hin. Ulaa sintuu Way hin. qaanyi Ibrahim teenyaa. Ibrahim ganaa mana keetu naman fiduu gaani bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kana bagara bilisee nagadisi rabbi zaatu maqaan Baa harkaa. baalegee osoo. Ana baalegee yaa? Way banaati naa kana si godhe haanusi naa kana hunda si Baalegee godhe kan galata nagaa amma kan balleessi. laala kana si Ibrahim anaa badii qaba naa sirraa deeman naa sirraa deeman Namni tokko kiyyuu nama naa qabatee. sirraa deeman kanas. Jaartii osoo qabdee jirti jaartii. Ni qaba qajaajila leshin qaba. Ibrahim taa Ibrahim. Ibrahim pas Branki wallahi Ibrahim duka. Ibrahim Abdallah Branki. Wallahi Branki la kamera la. Kamera. Wallahi Branki. Anga dukkaana gabbaatu. La Branki. La kamera. Kanas Ibrahim Branki jenni rabbukum. La ilaha illallah nubuse Ibrahim. Kunoo kanas Branki sirratti dalagee. Takka Branki way sirratti dalagee. Tamam arraan tana sirraan dalagaa. La si beekaa daawwattoonni. Agana maal taate tiimeetiin jira daawwattoonni. La ibsu naatti himare. Anatti hima kunoo la ay naari Branki da. Way Ibrahim Abdallah wallahi daawwattoonni nan dhiisani.
Takka biraanki sirriitti dalageen. Daawwattoota maqaan naa bu'eene. Jechuun takka biraanki sirriitti dalageen. Dareen. Itti himeetiin daawwattoota lalaarra Ibrahim akkana godhuuf hin deemaa jeeni. Tamam biraanki tan hundi sirra yaade. Inaariin obboleessa dhiifama naa godhi. Maawardiinis sisin qabanneemi nagumarra kan. Hara deemaa nama Jaatisaallee ammani dhufti naatti hima naatti barsiisi barsiisaa. Jaatiti viidiyoo tana olaati. Laa anaatti hima amma iftuun dhufu deettemi ni eega naatti hima. Dhiifama nu godhi maawardiin sorba biyyeetii nagumaan firaankii anumaan naa fakkeessin jee. Ulaan achi haala raawwatanii isin akkuma kan gotan. Kalas firaankiree takka amma san qobboo dira takka firaankiin dalayni. Har'a nasiba mana kee dhufeemi. Sirratti dalaguu laash hin deemu jeete. Laalaa dhiifama nu godhe Ibrahim Abdallah. Siifisiin hojii mana rakkisa wallahi. Laalaa Ibrahim Abdallah dhiifama nu godhe. Adamsaa hojii mana rakkisa wallahi. Firaankii himeetiin jira daawwattoota kiyyaafis naaranii himeetiin jira. Saniifuu Ibrahim Abdallah dhiifama nu godhi gamma. Daawwattoonni nama dhiisla. Kalas Ibrahim keenya dhiifama wallahi. Ulaan achi fatee tuntu maarseera. Kalas akka yaani akka nama kabajaa qabu akka taateen beeku handumaa fi biyya Akkamittiin gabbaa. kabajaa qabda. Laalaa kabajaa qabda hin beeknaa. Amma viidiyoo tana nu ilaale ulatti cufatee Waa takka lala immoo dhiifama nu godhe amma firaankii dalaan iftuun dhufa dhiyaatte iftuus naatti hima. Firaankiidha. Viidiyoo tana ilaalti. Ilaalti dirqamaami. Saniif amma dhiifama nu godhe. Anaaf ma hordofis. Ibrahim Abdal. Dhiifama godhu. Ibrahim taayigaa wayi. Dhiifama nu godhe wayi. Akkanuma kana buuste. Dhiifama gaa Ibrahim Abdal. Dhiifama nama guutumaan beekanan mari'attee hin jedheera. Dhiifama nu godhe amma. Dhiifama nu godhe. Dhiifama godhe falaas akkas taatu eega firaanki jenni akka nama reeffachiisuun sirrii. Fatiyaan Chaayinaa keenya beekamtuudha nama iyyuu ni beektanii nama torbaan lama osoo hin gahin keessa sabskiraayib kuma saddeessee beekamtuu Oromoodhaa ta magaalaa tanaa tajaarsa fuusiftee masaanuu si fuusiftee jaarsa masaanuu firra fuusiftee sanaan beekamtii qabdi akka addunyaatti osoo akka yamanitti hin ta'ini. Fatiyaa jechuun namni akkasii hin jiru dhalaan jaarsa fuusisu laayaatii teenyaa akka numa taatanii illee tana numaan fuudha sila akka. Numa taate duruu kijiba sira kasi numa feetaa. feetaa. Akka kijiba sira numaan fuudhaa wani kijiba na sirreesseeti. Kalas iftuu amansiisneeti si fuusisna. Akkuma fatiyaa taate dhalaa namtiin. Kalas iftuu hin amansiisnaa geelee. Waan biraan na sirreessi yoon boroon fuudhee dhiisin irraa. Lalaama deeniin keessuu gaa. Ulaan cufatee gizee itti kana barra ajaa'ibaan jeewi. Hordoftoonni qiyyaleen asumaan seenaa sabskiraayib sheer laayik godhaa fatiyaa bira dhaabbadhaa guyyaa guddoo nuti hin jenna. Fatiyaa yoo biyya baatii lamaa sadii keessa sabskiraayib kubee dhibba akka guutuu abdiin irraa qaba. Tunundi anarraa miti Oromoo irraa Oromoon tiinya galatoma Oromoo jaalala qabdi kabajaa qabdi waa hunda safuu qabdi safuus ni beekti jaalas ni beekti waa hunda ni beekti galatoma.